السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتو نجا baga jiraattanii isiniin jedha. Baga nagaan gara chaanaalii shaasheetuuf dhuftanii warroonni yuutuubii kanaaf haarawaa taatan sheer laayik sabiskiraayib gochuudhaan nu bira dhaabbadhaa isiniin jenna. Walaloo tokko qabadhee isinii dhiyaadhee walalichi mata dureen isaa Arsii biyya Oromoo jedha. Walaloon kun guyyaa gootota Oromoo Ebla 15 ilaalchiseeti. Hanga xumuraatti na faana bu'aa isiniin jedha. Gootni soba hin fakkeessu, sodaatee hin dheessu, ganda ormaa hin dhaqu, galma ba'irraa hin maqu, tokkummaaf jiraata, hunda galeessa, lubbuu haqaaf laata, ilkaan jabeessa, booratee faccisa, boru hin beekneef rifachiisa, boruu hambisa, booressee fixachiisa, takkuu namatti hin ce'u, hanquu guutuu hin se'u, beela'e beellama hin hafu, iddoo qufatitti hin rafu, hanqina dubbata, dhugaa lallaba, dhara balfee dhartuu adaba, sagal bobba'ee hin qisu, ija kaayyoo ba'eeftu isa ajaja, qannoo foolatee qananiif hin duutu, fedhiin dhuunfaa qalbii isaa hin bitu, namatti tuqamee sabatti hubame, mirgatu cabe seeratu dabe jedhee barraaga, dhiiga isaa keessa dhugaa herreega. Tilmaamaan hin jiraatu, shakkii murtee hin laatu, adeemsa hiikaa qabu deema, gochi isaa qajeelinna hima rifaatu hin qabaatu, addaan jabaata, dhugaa ilmoo waaqaa harkatti baata, gootni wabii lammii abdii biyyaa ka'umsi isaas garaa irratti lubbuu kennee du'a malee nyaatee hin tufu waadaa gale, namummaadhaaf gabii dhaba, eenyummaadhaaf qalbii caba, boo'aan miti xiiqiin miira'a, roorroo cimeef onneen dhiita'a, shira obsee ofirra hin ciisu, daba ormaa hin dhukkubsachiisu, karaa barbaada mala abuura, humna faca'e walitti guura, maqaa isaa ol fuudhee ofiin hin dhaadu, kaayyoo haqaatii kan guyyuu yaadu, rakkoo keessa qucummatee hegeree abjota, sabbataan mudhii hidhatee hin jirree abbota, dadhabee of duuba hin laalu, waan ba'eef libsuuf hin wallaalu, bakka dhiphutti argama, dhibee biyyaaf sarbama, hin foo'u lagaaf amantiin, garaansaa maraaf mararti, jaalalli isaa akka tulluu gameessaa, jirma garaa laafaa akka mulluu hiyyeessaa, dhimmaaf simboo qaba suuraa bifaa, fuularraa namummatti faa dhugum, Oromoof jecha warra lubbuu qabsiise, gootota Oromootu kanaan nu agarsiise. Baga guyyaa gootota Oromoo guyyaa irbuu shinnigaa nagaan geessan, gootummaan warra wal facaasu, tokkummaan warra wal lallabu, duwwaa osoo hin taane warra jiraatu akka taanu qalbiin nuuf kennaa. Kanaa ol badhaadhaatiin Ebla 15. Seenaan walaloon kanuma fakkaata. Seenaa gootota Oromoo irraa waa tokko isinii dubbisee sagantaa kiyya xumuraa. Guyyaan gootota Oromoo adda bilisummaa Oromoo keessatti ayyaaneffatamuu erga eegalee seenaa waggoota 30 dhiyaatee jira qaba. Seenaa ABO keessa akka hubannutti guyyoota waggaa tokko keessa jiran keessaa Ebli 15 guyyaa gootota Oromoo jedhamee waan moggaafameef waan ayyaaneffatamuu eegaleef qaba. Ebla 15 bara 1980 keessa ture. Hooggantoonni ABO dura taa'aa fi itti aanaa dabalatee osoo dirqama qabsoo bilisummaa Oromoof amna irra jiranii ka'anii wareegaman. Gootoowwan hooggantoonni ABO wareegamuu fi duwwaa osoo hin taane dhiiga isaaniitiin tokkummaa uummata Oromootiif xurree taraaranii kan kufan guyyaa kana ture. Ilmaan Oromoo hedduun xurree gootota keenyaa saaqan irra bu'uudhaan bilisummaa uummata Oromoo mirkaneessuuf wareegama hedduu kafalan. Har'a illee dhaloonni haaraan ilmaan imaanaa gootota keenyaa bakkaan ga'u irratti wareegaman jiru. Walumaa galatti Ebli 15 guyyaa gootota Oromoo ilmaan Oromoo kaleessaatiif dheengadda har'as dabalatee bilisummaa saba isaaniitiif jecha falman diina irratti lubbuu isaanii kan jijjiirraa hin qabne irratti wareegaman kan ittiin yaadannudha. Addi bilisummaa Oromoo Ebli 15 guyyaa gootota akka ta'u sababa malee hin murteessine. Bara 1978 walakkeessa irraa kaasee hanga dhuma 1979tti addi bilisummaa Oromoo haala akkamii rakkisaa keessa ture.
Yeroon kun yeroo lolli Somaaliyaa fi Itoophiyaa dhumatee waraanni Ziyaad Barree ari'amee bahe. Mootummaan Dargii humnaan ABO kan reef ijaaramaa jiru dhabamsiisuuf duula walirraa hin cinne itti bobbaasee ture. Waraanni bilisummaa Oromoo Baalee, Arsii fi Harargee keessatti duula kan ofirraa deebisuuf lola cimaa seene. Qunnamtiin isaa addaan citee ni faca'ani yaaddo ofiin jedhee yaaddoon jedhu illee guddaa ture. Qabsoon haqaa yoomuu waan injifatuuf gootonni WBO waraana bilisummaa Oromoo duula Dargii ofirraa qolatanii amajii 1980 walitti dhufanii ayyaana guddaa ayyaaneffatan. Injifannoo karaa waraanaan argames karaa jaarmayaan itti fufuuf hooggantoonni ABO Arsii, Baalee fi Harargee keessa jiran baatii Bitootessaa keessa walitti dhufan. Hooggantoonni ABO biyya alaa turanis mootummaa Somaaliyaa irratti hojjechuun waajirri ABO akka Maqdishootti banamu bara 1980 keessa godhanii turan. Haala mijataa kanatti dhimma bahamee hooggantoonni biyyaa keessaa fi alaa jiran qaamaan wal arganii dhimma jaarmaa dhaabaa irratti murtii irra gahuuf akka barbaachisu hubatame. Akka kanatti hooggantoonni yeroo fi dirree turan keessaa jilli tokko kan dura taa'aa fi itti aanaa dura taa'aa keessatti argaman akka Maqdishoo deeman murtaa'e. Akka kanatti jaallan namni 10 Jaal Bariisoo Waabee yookaan Magarsaa Barii, Jaal Gadaa Gammadaa yookaan Damisee Tacaanee, Jaal Abbaa Xiiqii yookaan Abboomaa Mitikkuu, Jaal Doorii Barii yookaan Jiggazuu Bantii, Jaal Falmataa yookaan Umar Caccabsaa, Jaal Faafam Dooyyoo, Jaal Irranaa Qacalee yookaan Obbo Dhiyaansaa, Jaal Dhaddacha Booroo, Jaal Dhaddacha Mul'ataa, Jaal Marii Galaan gara Somaaliyaatti socho'an. Jaallan kunneen imaanaa isaaniitti fufuudhaan gammoojjii Ogaadeen bakka Shinnigaa jedhamu yeroo gahan haalli isaan hin eegne isaan mudate. Bakka kana humni waraana Somaaliyaa irraa hafe biyya saamuuf jeequu shiftatu ture. Jaallan kun osoo hin beekin harka waraana shiftaa bu'an. Waraanni Somaaliyaa kun jibbaa guddaa ABO fi uummata Oromoo irraa waan qabuuf jaallan keenya guddaa hiraarse. Uffata irraa baafsee paantii duwwatti hambise. Harka duubatti hidhee reebe. Miidhaa guddaa irraan gahe. Osoo isin hin ajjeesin warri kiristaana taatan gam tokkotti, warri islaama taatan gam biratti bahaa jedheen. Jaallan hooggantoota dhaabaa garuu nuti Oromoo amantiif gosaan addaan hin baanu jedhanii didan. Shiftoonni Somaaliyaa jaallan hooggantoota keenya Ebla 1980tti rashanamanii bol tokkotti awwaalaman. Tokkummaan uummata Oromoo amantiif gosaan addaan hin baane ta'us dhiiga jaallan keenyaa ni mirkaneessina. Addi bilisummaa Oromoo sababa kanarraa ka'uun Ebla 15 guyyaa gootota Oromoo jedhee moggaase. Guyyaa kabajamaa kanatti hundi keenya iyyuu yaadannoo qofa osoo hin taane gados dabbaallee akka hidhannu abdii kooti. Yaadichaaf galatooma xumuree jira.